Isuma jedha maan jiru sana. Waa'ee matiyyaadha kaayi. Tiyyaan obboleetti keenya miti. Guddifachaadhaaf godhanne. Maal jechaadha? Maalin jedhee? Maal jechaadha jiru? Sina geeraan dura guutuu maal jechaadha? Maalin jedhee? Waa'ee maal haasaarta? Ani maalin jedhee? Tiyyaa yeroo jettu sina geera eenyu guddifachaa eenyu maal haasaarta? Maalin jedhee qabu? Burra guutuu sina gee masteesee amma ani jenne eenyutu jedhee? Waa'ee kee maaltu maqaa kee? Jiitu burra guutuu sina gee amma guddifachaadha maaloo roota sina gee hin jenne. Jiitu sina sina gee amma sina burra guutuu sina gee. Waan dhageessi. Waa'ee maal haasaarta? Isa dhageessi haasaarta siisa dhageessi. Maalin jiitu amma sina geera manaa haa jirtu. Wanta tani wacce sambakitti dhagama. Firo. Guddifachaadha guuf. Ma. Burra guutuu nagee amma haasaa jirti. Firo guddifachaadha firo. Waan akkasii jaartu burra guutuu nagee firo. Firo natti mi ugaadhaa kun. Eessaa dhageesse? Burra guutuu nagee jiitu amma haasaa arti firo. Firo lobboleettii kenniti firo. Asgabbaa. Asgabbaa. Alanna dhusta. Dhageera amma yeroo isheen haasaa jirtu kan duwwaanatti bakka sinaa firo. Obboleessa kunuuntaati. Tiyya. Tiyya. Jitu. Situ tene? Maalitti man. Fayyaan qabdurti. Maalitti me? Maalitti me qaboon? Ani akka isheen nageessu maatti hin beeka. Nageessisee yaad. Fayyaan qabdu. Waan dubbattu beektu miti. Maal gochi kana dubbata isheetti? Ani isheen nageessi jedhee hin dubbadhee. Tiyya. Tiyya. Maal obsi? Maal obsi tiyya? Maal obsi tiyya? Karoora waan itti mana balitti kee firo. Abbaan abbaa koo miti firo. Maal fakkaatti? Ani obboleessa keeti. Tiyya ani obboleessa keeti. Nagee yeroo isheen akkasii jaartu firo. Obboleetti kee miti firo akka nuunatti mi. Isin boy. Anis obboleessa kee. Anis obboleettii koo. Obsi maal? Obsi. Soba ta'uu danda'a wanti qulqulleeffamee jiru. Maal obsi? Tiyya maal obsi? Na dhageeka. Na dhageeka soba ta'uu danda'a na dhageeka maal obsi? Dhageera gurra kootiin dhageera isheen akkasitti nannoosii natti firo. Obboleettii kee miti firoon. Armeen aadaa koo miti jechuudha firoo galatti. Hundumti keenya mucaa keenya. Arrakkee wanti tokko maal? Tasgabbaa maal tiyya? Ta'uu hin danda'u obboleettii keenya. Obsi maal? Obsi. Obsi tiyya. Wanti qulqullaa'ee jiru. Wanti qulqullaa'ee jiru. Ati obboleettii keenya soba ta'uu danda'a. Oduu jiituun dhageenyatti. Maal tasgabbaa. Obsi maal? Dhugaa rabbiiti baay'ee bareeddi sitti himuu hin danda'u. Maal gaafattare adaadaa taate? Waaw akkamitti bareeddi? Suuraa ishee akkamitti argatti? Maal amma suuraa nama argachuun nama dhiba jetteeti. Feesbuukii illee maqaa ishee erga argadhee booda feesbuukii irra seeneetiin argadde beektaa? Ishee argattee? Lakki qaamallee waliin argite.
qaamaa waliin argine beektaa bilbilaa wal argine baay'ee ulfaataadha. Waan jiru bilbilaan haasofneerra qaamaan garuu waliin argine. Argachuu qabda. Guyyaan keessa baay'ee gabaabaa jaateef argachuu qabda dirqama. Dhugaadha yeroon deemisa kiyya baay'ee ga'eera. Amma tokko isa na dhibbisaara hojiin achillee baay'ee rakkisaadha. Kanaaf dafee amma danda'ame yeroo muraasa keessatti xumuruu yaala. Argachuu qabda maaloo baay'ee argachuu qabda. Amansiiftee obboleessa koo wajjin wal agarsiisuu qabda. Tolee dammaqu. Waan naaf danda'ame hunda dafee godhee xumuree dhufuu yaala. Ammas baay'een si jaaladha dammaqi. Anis baay'ee dhugaa rabbiiti baay'ee si yaada akkatti si yaade sitti himuu hin danda'u. Dhugaa nayyaanne dhagaan si yaadini nayyaanne gonfoo. Asiifin bilbila waan irra ga'emus si beeksisa. Tole fayyaa. Tiyyaatu maal wanta lakkoo callisi? Abbaanis malee nama tokko baruun barbaadu abbaa. Harmee. Himboyin talakko. Himboyin. Tiyya. Ilaan talakko. Atis guddatteerta. Guddattee waan hundumaa barteerta. Baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan kee biyya alaatti ergaa sii deemee ilmoon arganne baay'ee miidhamee jira. Ilmoo dhabuu isaatiinis yakka kanaan dura hojjeteenis baay'ee cinqamee gaabbii keessatti kufeera. Intala ko nurraayis erga ta'ee booda komaa gochuu hin dandeenye. Kanaafuu obsi intala ko. Basaati abba waggaa amma kana booda dhufe intala koo jechuudhaan mirga qabu abba basaati barbaadu. Nakkiti yaaku waan abbeesiin jedhu dhagahi. Alma tokko bilbiliitii dubbisi. Nus bar jaalanneeti miti. Tiyya. Tiyya maal taate? Hordofin hordof. Meeduu qaba. Maal manaa wal. Mera ke laali ni firo. Maalin godha? Baay'ee si dhukkubeessis. Jiitu. Yoo ta'u baate mana yaalaa deemi malee si fuunee deemna. Ciistee maal godha? Dadhabbii qofaan. Kanaafuu ciistee akkas ta'urraa mana yaalaa si fuudhee deeman talaa? Miilli kee waan dhiita'e fakkaata. Miti. Mee. Dhiiteera. Intala ofirratti callisuun gaarii miti. Maali waan isaa? Kun argitu dhiita'eera mara. Dhiiteera. Mana yaalaa deemnu ka'e miti. Maaloo kee abbaa firoo? Manuma yaalaa deemuu wayya malee maal as ciistee akkasitti ciisuun maal faayidaa qaba? Ciisi. Maalumatti mana kanatti siinii bara. Maaluma naa wayya.
Beet yachis barbaadamee waan las kaayina fakkaatona. Natti isumatti hin namticha argeera. Akka fuudheera garuu sirrii Biyya kun lakka sirriitti argeera. Achi taa'isitti hin. Mangoota giftii waatis barbaanni kun dhiirri irratti daddabalame. Maamila waliin Akka walta. Nagaa jirtu. Nagaa keessa. Toletti yakka. nagaa ifama garuu sundaa. Dirribaan jedhama. Haa? Dirribaan jedhama. Si'i kaafan maatii koo jeeqaa jiru. Akkasii miti xiyya tasgabbaa'ee itti haasa'e. Waan siyaasuus yoo qabu. Na dhageessaa namicha abbaa jedhee achi haasa'u sanas gonkumaa akka isa hin barbaanne deemiti itti. Akkasii miti xiyya. Sirriitti dhageeffatu. Jala Ansi barbaaduuf jecha iddoon hin deemne hin jiru. Jim bakka baay'ee hin deemne. Finfinnee keessa iddoo baay'ee balbala baay'ee mana baay'ee si argachuuf si barbaadan ture. Kanaaf please sirriitti na dhageeffatu. Jireenya keessatti kun waan nama mudatu. Please gurra naa kenniti waan jiru waan hundaayyuu tokko lama sitti himu. Kan jedhu wanti waa'een komma kana kan sirbisaa immoo eenyudha? Maal sitti fakkaate? Ani abbaa warraa aadaa dhageetiti. Aadaadhaan keessa Wayyoo abbaa aadaa keessa koo. baay'ee Aadaa sana qaba jechuudha. Eeyyee aadaadhaan keessa abbaan keessa waa'ee dhimma keetii irratti baay'ee dhiphachaa jira. Kanaaf please na dhaga'i. Siif jecha dhimma baay'ee qabu dhiisee biyya baay'ee naannoo baay'ee naanna'an turee fi argachuudhaaf. Kanaaf please na dhaga'i. Guyyaan deemsa biyyaas bor waan ta'eef yeroon qabu amma baay'ee kan dheeresse sababa keetii hojii baay'ee qabu. Kanaaf please na dhaga'i. Waan jiru detailsitti hima. Kanaaf kun jireenya keessatti waan mudatu waan ta'eef miira kee to'adhuuti seeraan na dhageeffadhu. Waan jiru. Dhageessi amma asooftee kan sagantaa koo malee si dhaggeeffadhe laal gooftaa. Wardeemtaa karaa gurguddaa qosiifatu. Garuu maaloo sin kadhadha. Jireenya koof jireenya maatii koo jeequu dhiisaa. Akkasii mitiitiyya. Gaaf tokko dhimmi kun siif galuu danda'a. Kan isin jedhu hundi dhugaadha. Abbaan keessi argachuudhaaf aarsaa baay'ee kafalaa jira. Waan baay'ee keessa jira. Kanaaf please na hubadhu. Anillee waan baay'ee bu'aa bahii kana hunda keessa kan darbe waan tokkorra waa'ee dhimma kee isa biraan ga'uuf waan ta'eef goota taatee sirriitti na dhageeffatu. Maal biyyaa as barbaade? Maal akkasitti? Dhagaa dhageessisaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa erkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira. Baankichi akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata, qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.
Jitu. Intala koo arras wajjin deemne? Afachuu akkam si godha? Maal si dhukkuba? Kanaafuu mana yaalaa yoon si geesse wayyuure? Tole intala koo yoo sitti fooyya'uu dide boru ganamaan si fudhee deema. Ammas itti boqadhu tole. Hello Jitu. Hello. Jirtaati akkamiin jijjiirama qabaam? Jijjiirama. Bu'aan qorannoo keetii boru? Boru deebi'een deema. Waliin deemna naaf bilbiliiti. Walumaan deemna rakkoon qabu. Itti booruu isin hin barbaachisu. Ani yeroon boosini filatu. Lakki Jitu, waariyoon mana keessan kan beeku yoo ta'e isa waliin dhufneessa fudhanna. Lakki hin deebina. Ani yoo kan boosini bilbila. Akkasis taanaan gaariidha tole. Tole, nagaan. Rabbi si waliin haa ta'u Jitu. Tole Jitu. Kana dura dhukkubsattee hospitaala dhuftee beektaa? Gonkumaa dhukkubsadhee hospitaala deemeen beeku dooktar. Ani qofaarraan kan darbee maa dhukkuban beeku. Yaala waliigalaas taasistee hin beektu jechuudha. Aliseen beeku. Okay. Jitu. Ani garuu rakkinatu jira moo gaaffii kun hundi? Of tasgabbeessii na dhaga'e Jitu. Bu'aan qorannoo keetii waan gaarii na argisiisu. Tasgabbaa'itii na dhaga'e. Maal jechuudha? Tasgabbaa'ii? Bu'aan qorannoo keetii akka argisiisutti ati dhukkuba kalee cimaa qabda. Guyyaa tokkotu na dhukkubina akkamitti dhukkuba galee cimaa qabaachuu danda'an?
bu'aan qorannoo keetii akkasii kan argisiisu akka ati sadarkaa Kuni kan koomiti dooktar dogoggortaniitu ta'a. Dogoggortaniiti malee kan koomiti. Ani kalee moo? tasgabbaa'ee jiitu Ilaalame nama biraa ta'a. Amma kaleen kee sadarkaa isteejii 5ffaa jedhamu irratti kan argamu yoo ta'u hangi GFR isaa yookaan immoo hangi filtration rate isaa miililiitira 15 gadi ta'eera. Kana jechuun immoo dandeettiin hojii hojjechuu isaa dadhabee parsantii 10 hanga 15 gidduu qofa hojjetaa jechuudha. Dhugaadhaan jechaa jirtu? Tasgabbaa. Adeemnu maal jechuudha? Kan koomiti kun ani kalee moo dooktar? Jiituu fachuu qorannoodha miti kun soota jiruutu wannaa. Jechuudha kun. Jechuun dooktar kaleen ishee feeltee jechuudha. Feel godheera kaleen ishee amma jabaattee yaala jalqabuutu irraa eegama ariitiidhaan jalqabuu qabdi. Dooktar mee yaala akkamii jalqabuu qabdi? tasgabbaa'e jiitu. Maal tasgabbaa? Du'aa jirta tunaan jettanii tasgabbaamu. Tasgabbaa'e. Amma yeroodhaaf diyaaliisisii eegaluu qabdi. Diyaaliisisii jechuun akaakuu maashinaan xurii qaama keessaa qulqulleessuu jechuudha. Yaalaa fi qorichoota barbaachisan aannan ajajaa fi sanatti dabalee immoo gara fuulduraatti maal akka gochuu qabnu waliin mari'achaa fi adeemna jechuudha. Yeroodhaaf qoricha kana haa fudhattu. Tasgabbaa'e jiitu. Tasgabbaa'e akkas miti. Tasgabbaa'uu qabda jiitu. Akkas miti lakki.